Miidhaan dubartootaa fi daa'imman irra gahaa jiru xiqqaachaa waan dhufe fakkaatus ammas dhoksaadhaanis ta'ee ifatti raawwatamaa akka jirutu himama. Miidhaan dubartootaa fi daa'imman irratti kan raawwatamu mana keessatti maatii waliin jiraataniin, ollaadhaan, manneen barnootaa keessatti, bakka hojiitti, daandii irratti akkasumas miidiyaa hawaasummaatiin akka ta'e ragaan ni mul'isa. Miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahu akkaataa hambisuun danda'amu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin magaalaa Adaamaatti mari'atameera. Akka magaalaa Adaamaatti miidhaan dubartootaa fi daa'imman irra gahu irrachaa dhufus ammas darbee jira jedhu Adde Azeeb Taaddasee itti gaafatamtuu mana hojii abbaa alangaa magaalaa Adaamaa. Kan baay'atee gara keenyatti dhiyaachaa jiru dhimmoota saalqunnamtii wajjin wal qabatanii jiranidha. Kana jechuun yaalii gudeeddii warra dhiiraas ta'e kan dubartoota haalli itti dhaqqabaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Akkasumas immoo miidhaan qaamaas daa'imman irratti haalli itti dhaqqabaa jiru kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Gama biraatiin ammoo magaalaa Adaamaatti lakkoofsi daa'immanii daandii irra jiraatanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira kan jedhan ammoo Inspektara Olaanaa Iteenesh Darrasa Daayirektara itti aantuu dhimma daa'immanii fi dubartoota qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaati. Daa'imman adda addaa gara biyyoota adda addaarraa fiduudhaan keessattuu hojjettuu manaa firaa barsiisuudhaan hin barsiisne jedhanii fiduudhaan sababoota kana wajjin wal qabateen keessattuu naannoo kibbaarraa daa'imman dhufan baay'inaan magaalaa kana keessatti babal'achaa dhufanii jiru. Miidhaan dubartoota gudeeddiin daa'imman dhiiraa irratti gudeeddiin babal'achaa kan dhufe kanneen wajjin wal qabateeti. Jiraata magaalaa kana qofa ta'eeti miti. Hubannoon kennamu bal'inaan yeroo baay'ee kan argattu jiraata magaalaa kanaati. Namoonni yeroo adda addaa immoo hojii soqiinsa dhufanii magaalaa kana keessatti sosocho'an yeroo hunda barumsa illee kennitu argachuu hin dandeessu. Kana wajjin wal qabatee yakkoonni kun hin babal'atu. Yakka raawwatu sunis erga raawwatee boodas shakkamaan sunis hin bada, biyya kana gad lakkisee bada. Kanaafuu hanga dhumaatitti murtii kennisiisuu keessattis xaxamaa kan ta'eetiin nu rakkisaa jiru isa kana jechaadha. Adaamaa keessatti gudeeddiidhaan wal qabatee miidhaan dubartootaa fi daa'imman irra gahaa jiru xiyyeeffannoo waaraa barbaada. Miidhaa kanaa fi kanneen biroo hambisuudhaaf ammoo qindoomina qaamolee hedduu barbaada kan jedhan ammoo itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Adde Fooziyaa Ibraahimii. Qaamoleen amma asitti argame kun hundumtuyyuu waan eega mari'anneen booda gabbuunee karaa guutuu ta'een miira guutuun humna guutuudhaan anatu daa'ima kanaa jira, anatu dubartii kanaa jira, dubartii miidhamtu qaama kiyya, daa'imti miidhamu ilma kiyya, daa'ima kiyya jedhee yaadee xiyyeeffannootti kennee hojjechuu danda'uu qaba. Kan biraa immoo daa'imman naannoo biraarraa dhufan naannoo isaaniitti hordoffiin to'annaan taasifamee uummanni hundumtuyyuu daa'imti tokko ollaadha yoo bade eessa dhaqe? Mucaan daa'imtee beeluu eessa deeme waan jedhu sana beekee wal dubbisee yoo irratti kan hojjetu ta'e hundeerraa maqsuu hin danda'ama. Kanas dhufan kan irratti immoo nuti waliin taanee qindoomne hundumtuyyuu irratti kan hojjetu ta'e daa'imman daandiirraa kaasuu hin danda'ama.